Akkam jirtu hordoftoonni barumsa afaan Oromoo qubee jenereeshin nageenyi badhaadha. Mata dureen har'a isiniif qabannee dhufne deebii qormaata ministirii kutaa jahaffaa kan bara 2017 hojjechuu ta'a. Kanaafuu haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaan affeerraa keenya. Jalqaba qorumsa isoon eegaliin yeroo nuu kennamu jira. Yeroo nuu kennamu keessatti jalqaba irratti qajeelfama jiru dubbisuu qabna jechuudha. Fakkeenyaaf kun mata dureen isaa mootummaa naannoo Oromiyaatti biiroo barnoota Oromiyaa jedhee qorumsa xumura barnoota sadarkaa tokkoffaa kutaa jahaffaa bara 2017 jedha. Qajeelfamni tokkoffaa maal jedhaa? Ajaja kenname sirriitti dubbisi. Yoo gaaffii qabaatte osoo qorumsi hin eegaliin nama to'atu gaafadhu. Qorumsi eegallaan gaaffii fi deebiin hin danda'amu. Kana sirriitti beekuu qabdu jechuudha. Waan isin hin galle dursitanii daqiiqaa dura isin kennamu keessatti osoo qormaata hin eegaliin erga waraqaan haga hiramee yeroon barattoonni qajeelfama kana dubbisuuf yeroo argatanii booda gaaffii gaafachuu barbaadan gaafattanii san booda qorumsa eegallaan gaaffii gaafachuu hin dandeessan. Kanaafuu dura waan qajeelfama kana irra hin galle sirriitti gaafachuu qabdu jechuudha. Qajeelfamni lammaffaa waraqaan qorumsaa kun akaakuu barnoota lamaaf kan qophaa'e of keessaa qaba. Kanaafuu sa'aatii tokko qorumsa isa jalqabaatiif sa'aatii itti aanu immoo qorumsa isa itti aanuuf jedha. Kun afaan Ingilizii fi afaan Oromoo qaba. Kanaafuu sa'aatii tokko afaan Oromoo irratti dabarsuu qabdu, sa'aatii tokko immoo Ingiliffa irratti dabarsuu qabdu jechuudha. Sa'aatii tokko barumsa isaa afaan Oromootiif kenname, sa'aatiin tokko afaan Ingiliziif kenname waan ta'eef sa'aatii tokko afaan Oromoo irratti, sa'aatii tokkoof immoo afaan Ingilizii irratti dabarsuudhaaf akkaataa sanaatiin hojjechuu qabdu jechuudha. Qajeelfamni sadaffaan tokkoon gaaffii filannoowwan afur kan A, B, C fi D jedhamanii dhiyaatan qaba. Tokkoon gaaffii fi filannoowwan isaa dubbisi. Filannoo deebii ni ta'a jettu murteessi. Sana booda waraqaa deebii irratti deebii kiyya yoo isa jettu sana sirriitti gurraachessuudha jechuudha. Akkasitti agarsiisaa jirutti sirriitti gurraachessuun barbaachisaadha jechuudha yeroo afuree sana keessatti. Arfaffaa yoo deebii kee jijjiiruu barbaadde jalqaba filannoo kee isa duraa sirriitti haqiitii sana booda filannoo keessa dhumaa gurraachessi jedha. Ammasitti gurraachesni kana dura irraa haqnee kaane baatti jijjiirra yoo ta'e baa sirriitti gurraachessuu qabna jechuudha. Kana ta'uu baannaan deebiin lachuu yoo kan dibdan ta'e ni dhabdu jechuudha. Deebii lama ta'uu hin danda'u waan ta'eef. Kanaaf qajeelfama dubbisuun barbaachisaadha. Shanaffaa jedha qorumsa qofaa kee hojjechuu qabda jedha. Yoo naamusaan ala hojjette argamte firiin kee ni haqamaa jedha. Kuni cheating godhuun barbaachisaa miti. Of dandeessanii hojjechuu qabdu. Yakka adda addaa uumtu taanaan achitti namarraa deebii garagalchuuwwan adda addaa gootu taanaan qorumsi keessanii firiinsaa haqamuu danda'a jechuudha. Sa'aatiin kenname xumuramee to'ataan yookiin to'attuun akka dhaabdu yoo sitti himte yookiin himtu battalumatti dhaabuu qabdaa jedha. Kanaafuu kanas gochuu qabdu jechuudha. Akka dhaabannaa jedhamtan dhaabu. San dura garuu yeroo keessan sirriitti fayyadamuu qabdu. Ka torbaffaa akka fixxeen galmaa hin bahin hanga waraqaan deebii walitti qabamee to'ataan yookiin to'attuun akka baatu siif eeyyamutti bakkuma teessu turii jedha. Kunillee fixnaan wanni isin irraa eegamu hin jiru. Garuu akkas jedha jechuudha. Namni biraa akka hin jeeqamneef qorumsa hojjetu. Suutattanii garuu bahuu dandeessu qormaata keessan fixnaan. Tole gaaffii tokkoffaa. Gaaffii tokkoffaa qajeelfamoota adda addaa qabu. Hundi isaanii qajeelfamoota gaaffilee jiranii sirriitti dubbisuun barbaachisaadha. Qajeelfamni tokko haga 3 jechoota kennamaniif hiika fakkaattii isaanii filadhu jedha. Hiika fakkaattii filadhu jedha jechuudha. Kanaafuu hiika fakkaattii barbaanne filannaa jechuudha. Tokkoffaa faaya ka jedhu hiikni fakkaattii faaya jedhu maalidha? A. Gabaabaa. B. Fokkisaa. C. Miidhagaa.
daa dheeraa. Faaya jechuun maal jechuudha? Gaaffii tokkoffaa faaya jechuun miidhagaa jechuudha. Miidhagaa jechuudha. Deebiinsaa caata. Gaaffii lammaffaa tiksuu. Tiksuu jechuun A. Eeguu B. Oofuu C. Reebuu D. Ari'uu. Tiksuu jechuun eeguu jechuudha. Eeguu jechuudha. Sadaffaa gaaga'e. Gaaga'e jechuun A. Fayyade B. Miidhe C. Tolche D. Fuudhe. Gaaga'e jechuun miidhe jechuudha. Miidhaa irraan ga'e jechuudha. Tole, gaaffii kana xumurree jirra. Asii qajeelfama itti aanu maal jedhaa? Gaaffilee 4 hanga 6 jiraniif hiika faallaa jechootaa kennii filadhu jedhe. Hiika faallaa jechoota kennamanii filadhu jedha. Arjaa kan jedhuuf hiikni faallaa isaa A. Gamna B. Gowwaa C. Doqna D. Goota. Arjaa jechuun hiikni faallaa isaa doqna jechuudha. Doqna jechuun kan waa namatti kennuu hin jaalanne jechuudha. Kanaafuu C ta'a jechuudha deebiinsaa. Shanaffaa faaluu. Faaluu kan jedhuuf faallaan isaa A. Xureessuu B. Qulqulleessuu C. Balleessuu D. Miidhuu. Faaluu jechuun qulqulleessu. Faaluu jechuun xureessuu jechuudha. Kanaafuu faallaan isaa qulqulleessuudha. Deebiinsaa B ta'a. Ja'affaa saaxiluu jechuun faallaan isaa tumuu B'n himuu C'aan dhoksuu D'n dhoosuu jedha. Kanaafuu saaxiluu jechuun faallaan isaa dhoksuu ta'a. Tole, qajeelfama itti aanutti darbinu gaaffilee 7 hanga 9 jechoota waliin deeman filadhuudha. Jechoota waliin deeman filannaa jechuudha. Gaaffii 7 hanga 9 kan jiran immoo. Kana qajeelfamoota isaa sirriitti hubattanii dubbistanii akkaataa qajeelfamni sun hajajuun hojjechuun dirqama. Akkaataa qajeelfama sanaatiin hin deemne taanaan dhabuu dandeessu. 7ffaa jechoota asiin gadii keessaa kan dhibee waliin deemu isa kami? Dhibee waliin kan deemu isa kamii jedha. A. Qabaachuu. Dhibee qabaachuu. Dhibee qabachuudha kuni qabaachuu miti qabachuu jedha. B'n dhiqachuu. Dhibee dhiqachuu hin jennu. C. Dhibee filachuu hin jennu. D. Dandamachuu jedha. Dhibee dandamachuu ni jedhama. Waliin deemaa jechuudha kana faana. Dhibee faana jechi kun ni deema. Dhibee dandamachuu jedhama. Kanaafuu inni waliin deemu D'dha jechuudha deebiinsaa. 8ffaa jechoota asiin gadii keessaa kan sanyii waliin deemu isa kami? Sanyii dheedhii A. Dheedhii B. Aannanii C. Filatamaa D. Qilleensaa. Sanyii dheedhii hin jedhamu. Sanyii aannanii hin jedhamu. Sanyii filatamaa ni jedhama. Sanyii filatamaa. Sanyii qilleensaa hin jedhamu. Kanaafuu C'aan deebii ta'a jechuudha. 9 jechoota asiin gadii keessaa kan qonna waliin deemu isa kami? Qonna ammayyaa. Aan qonna ammayyaa. B'n qonna diinagdee hin jedhamu. B. Qonna hoolaa hin jedhamu. D. Qonna loonii hin jedhamu. Kanaafuu qonna ammayyaa jechuu dandeenya. A deebii ta'a. Tole, gaaffii 10ffaatti haa darbinu. Gaaffiin 10ffaa gaaffilee 10 hanga 13 jiran jechoota jala sararamanii fi hiika galumsaa filadhu jedha. Qajeelfamni kun immoo hiika galumsaa akka fidannu nu ajaja. Kanaafuu isatti haa deemnu 10 haga 13 kan jiran hiika galumsaa galchinaa jechuudha. 10ffaa akaakuu midhaanii keessaa garbuu fi qamadii maqaa dha'uun ni danda'ama. Jechi jala sararame maqaa dha'uun jedha. Kanaafuu hiikni galumsaa isaa moggaasuun jedha. Aan miti. Maqaa himuun. C'aan nyaachuun
Maqaa dha'uun jechuun maqaa nyaachuu jechuun ta'u maqaa filachuun kanaafuu maqaa himuun ni danda'ama kan jedhu deebii ta'a. Akaakuu midhaanii keessaa garbuu fi qamadii himuun ni danda'ama jennee bakka kana himuu kan jedhu yoo bakka jecha jala sararamee kana buusne deebii ta'uu danda'a waan ta'eef isa ta'aa jechuudha. Baa ta'a deebiin. Gaaffii 11ffaa abdiin leenca argee bishaan ta'e jedha. Bishaan ta'e kan jedhu A qallate, B dafqe, C rifate, D tuffate. Bishaan ta'e hin galumsa leenca argee bishaan ta'e jedhu rifate jechuudha. Hirrifate jechuudha. Bishaan ta'e. Dafqe jechuu barbaadee miti. Rifate jechuu barbaadeetu. Kanaafuu C ta'a. Caaltuun ilkaan guraamala tumatteedha. Tumatte kan jedhu kuni waraannatte aan baan fokkisiifte caan caccabsite daan miidhagsatte. Ilkaan guraamala tumatte jechuun ilkaan guraamala miidhagsatte jechuudha. Ilkaan ishee akka gurraacha'uuf taasiste jechuudha. Karaa biraatiin iddiddiin ishee jechuudha inni fuulduraa kun. Akka gurraacha taasisuun sun guraamala jedhama. Guraamala tumatte jechuun miidhagsatte jechuudha. Okay. 13ffaa tulluun waan aareef obboleessa isaatti haaloo qabate. Haaloo kan jedhu A ijaa, B ulee, C rasaasa, D funyaan. Haaloo qabate jechuun ijaa qabatee jechuudha. Ijaa kan jedhu kana deebii ta'a. Tole. Qajeelfama gaaffilee 14 haga 13 jecha qubee sirrii ta'een barreeffame bakka duwwaa hima guutuu filadhu jedha. Kun immoo 14 haga 17 kan jiran jecha qubee sirrii ta'een barreeffame bakka duwwaa guutuu hima filadhu. Jecha qubee sirriitiin barreeffame filannaa kan bakka duwwaa kana guutuu jechuudha. Kan hubachuu qabna qajeelfama isaa jalqaba. Isin booda gara gaaffii keenya deemna. 14ffaa waqtii bakka duwwaa keessa roobni waan hin jirreef biqiloonni ni coolagu jedha. Waqtii bona A bona, B bonaa, C bonaa, Daan bona. Waqtii bona keessa waqtii bonaa keessa jenna. Waqtii bonaa keessa hin jedhama. Waqtii bonaa keessa roobni waan hin jirreef biqiloonni ni coolagu jechuu dandeenya. Waqtii bona keessa kan jedhu kun irra caalaatti isa kanatu caati irra mijataadha. Waqtii bonaa keessa naan dheeratannaa dubbannu. Waqtii bonaa keessa roobni waan hin jirreef biqiloonni ni coolagu jedha. Kanaafuu irra caalaa mijataan isa kana waan ta'eef malee bona jechuudha. Bonaa jechuun sunis akkaataa galumsaatiin sagaleen bonaa jedhu kun ni dheerata hima kana keessatti. Kanaaf caataa jechuudha. Yoo caan hin jiraanne garuu baatu ta'a ture. Tole. 15ffaa daraartuun gabaa deemtee bakka duwwaa bittee galte. A rafuu, B raafuu, C raafuu, D rafu. Kanaafuu daraartuun gabaa deemtee raafuu kan jedhu ta'a. Jechi sirriitti barreeffame raafuu kan jedhu baadha jechuudha. 16ffaa qilleensi bakka duwwaa baay'ee waan qorruuf uffata furdaa uffadhu. Qilleensi A baadda, B baada, C baadaa, D baddaa. Kanaafuu baddaa kan jedhu kanas sirriidha. Daatu deebitaa. 17ffaa Oromiyaan bakka duwwaa oomishuun beekamtuudha. Oomishuun kan jedhu kun oon lama ta'uu qaba ture. Oomishuun beekamtuudha. A buna, B buunaa, C bunaa, D buuna. Oromiyaan bunaan jennu buna jenna. Oromiyaan buna.
buna oomishuun beekamtuudha jenna aata. Qajeelfama gaaffilee 18 haga 22 jiran akka gaafatamtetti deebisi jedha. Kun immoo akka gaafatamtetti deebisnaa jechuudha. Akka gaafatamnetti deebisnaa jechuudha. 18 ani waan sadin jibba. Bakka duwwaa hatuu sobuu fi dhibaa'uu. Sirni tuqaa bakka duwwaa galu kamii jedha. Iddoo kanatti kan galuu qabu kamii jedha. A tuqaa galuu qaba jedha. Tuqaan iddoo kanatti hin galu. B qoodduu jedha. Qoodduun iddoo kanatti hin galu. C tuqlamee jedha. Daani sarara dalgaa kana yookaan akka hammattuu bakka bu'achuudha. Isa galaa jedha. Kanaafuu as keessa tuqlameetu galuu qaba. Waa tarreessuu innaa deemnu tuqlamee keewwanna. Ani waan sadin jibba. Waan jibbu sana tarreessuuf deema waan ta'eef wanti itti aanee tarreeffamu jira jechuu agarsiisuudhaaf galti tuqlameeni. Kanaafuu caataa jechuudha. 19 jechoota asiin gadii keessaa kan yeroo hunda qubee guddaan jalqabamuun dirqama ta'u kamii jedha. Dirqama kan ta'u qubee guddaadhaan jalqabu walakkaatti haa ta'u jechi sun jalqaba haa ta'u dhumarra haa ta'u walakkaatti iddoo barbaadetti yoo dhufe qubee guddaadhaan jalqabuun dirqama kan ta'e kamii jedha. As keessa midhaan kan jedhu miti. Badhaasaa kan jedhu badhaasaa maqaa namaati. Lafa miti. Muka miti kunis. Jechoonni kun jalqaba himaa irratti yoo dhufan dirqama qubee guddaa ta'uu qabu. Garuu walakkaatti yoo dhufan qubee guddaa ta'uun dirqamaa miti. Maqaan namaa garuu yeroo hunda qubee guddaatiin eegaluu qabaa jechuudha. Kana waa'ee qub-guddeessaa keessatti yuutuubii keenya irratti barsiisneeti jirra. Achirraa argachuun danda'ama jechuudha. Gaaffiin 20ffaa namichi mukarraa waan kufeef du'e jedha. Hima kana keessatti bu'aan kami? Bu'aan maalidhaa? A namichi, B mukarraa, C kufe, Daan du'e. Hima kana keessatti bu'aan kami? Bu'aan du'uu isaati. Sababni waan kufee fi bu'aan immoo du'uu isaati jechuudha. Kanaafuu du'e kan jedhu bu'aa ta'a. Tole gaaffii 21ffaa gurmeessaan qarshii waan argateef gabaa dhaqee kophee bitate. Hima kana keessatti sababni kami? Sababni kamii qarshii argachuu aan gurmeessaan jedha. Baan qarshii argachuu jedha. Caan gabaa dhaquu jedha. Daan kophee bitachuu. Gurmeessaan qarshii waan argateef gabaa dhaqee kophee bitate. Hima kana keessatti sababni kami? Sababni isaa qarshii argachuu isaati. Osoo qarshii argatee hin arganne bituu hin danda'u. Gabaa dhaquunis sababaa miti. Qarshii waan argateef kan inni dhaqe. Kanaafuu baata'a jechuudha deebiinsaa. 21 baata'a. 22ffaa abdii bakka duwwaa lataan obbolaadha. Dachaasaan bakka duwwaa ilma adaadaa isaaniiti. Walqabsiistuun bakka duwwaa guutu kamii jedha. A immoo fi isa jalqabaa irratti immoo isa itti fiidoo galee hin ta'a jedha kun aan. Baan immoo isa jalqabaa irratti bakka duwwaa jalqabaa irratti garuu kan jedhoo galee isa itti aanutti immoo fiidoo galee ni ta'a jedha. Hin ta'u kunis lachuun isaanii hin ta'an deebi. Caan immoo fiin isa jalqabaa irratti yoo galee fi garuu kan jedhu yoo isa lammaffaa irratti gale deebi ta'a jedha. Daan immoo fiin isa jalqabaa irra galee kanaafuu kan jedhu immoo isa lammaffaa irra yoo galee jedha. Kanaafuu mee isaan kun lamaan A fi Baan hin ta'ani. Abdii immoo jennee hin kaanu. Abdii garuu jennee hin kaanu akkasitti. Kanaafuu hin ta'u jecha jalqabuma irratti isaan jalqaba qabaa jiru. Kanaafuu mee caarraa jalqabna. Abdii fi lataan obbolaadha. Dachaasaan garuu ilma adaadaa isaaniiti. Ni ta'a kun. Ni ta'a. Tole abdii fi isa kana yoo deemne jechuudha. Abdii fi lataan obbolaadha. Dachaasaan kanaafuu hin jedhamu. Kanaafuu hin jedhamu. Walqabsiistuun sirrii isa caa kanarra jiru fi garuu kan jedhutu deebii ta'a jechuudha.
Gara kutaa sadaffaatti haa darbinu. Kutaan sadaffaa qajeelfama gaaffilee 23 haga 32 jiran akka gaafatamatti deebisi. Akka gaafatamatti deebisuudhaaf of qopheessuu qabda jechuudha. 23 jechoota asiin gadii keessaa kan maqaa dhuunfaa ta'e kami? Maqaa dhuunfaa kan ta'e A. Nama, B. Kitaaba, C. Muka, D. Tolasaa. Nama kan jedhu maqaa waliigalaati. Kitaaba kan jedhullee muka kan jedhullee akkasuma. Kanaafuu maqaan dhuunfaa Tolasaa. Nama Tolasaa jedhamuuf kan kennamedha. Maqaa dhuunfaan isaa jechuudha. Daatu deebita. 24ffaa Rabbirraan saffisaan barreessaa jira. Jechi jala sararame gochibsa maaliitii jedha. Saffisaan kan jedhu kun gochibsa maaliitii jedha. A. Bakkaa, B. Yeroo, C. Akkaataa, D. Qabeenya. Kanaafuu deebiin C ta'a jechuudha. Akkaataa saffisaan akkamitti kan jedhu ibsa waan ta'eef akkaataa kan jedhu deebii ta'a. Tole. 25ffaa lammiin sangaa gurraacha bite. Maqibsi hima kanaa kami? Maqibsi hima kanaa kam? Sangaa gurraacha bite kan jedhu keessa maqibsi kami? Maqibsi A. Lammiin, B. Gurraacha, C. Sangaa, D. Bite. Maqibsi isaa gurraacha kan jedhudha jechuudha. Maqaa ibsuudhaaf kan gale. Digdamii ja'affaa abdiin kaleessa hoolaa qale. Hima kana keessatti matimni kamii jedha. Matimni A. Abdii, B. Kaleessa, C. Hoolaa, D. Qale. Abdii kan jedhu matimaa jechuudha. Abbaan immoo kanaa jechuudha. Abdiidha. Tole. 27ffaa boonsaan konkolaataa bareedaa bitate. Hima kana keessatti gochimni kamii jedha. Gochimni as keessatti A. Boonsaa, B. Konkolaataa, C. Bareedaa, D. Bitate. Gochima jechuun gochimni as keessatti bitate kan jedhu ta'a jechuudha. Bitate kan jedhu. Xumurtuu jechuudha. Xumurtuun as keessatti bitate kan jedhudha. Tole. Gaaffiin 28 hawwiin qalama bakka duwwaa ergifattee na jalaa gatte. Bamaqaan bakka duwwaa guutu kamii jedha. Hawwiin qalama A. Kee, B. Koo, C. Isaa, D. Ishee. Kanaafuu bamaqaan bakka kana guutee hima kana guutuu taasisu hawwiin qalama koo yoo jenne deebii ta'uu danda'a jechuudha. B. Qalama koo. 29 bakka duwwaa ijoollee isaa barsiifachuu qaba. Bamaqaanii bakka duwwaa guutuu isa kami? A. Inni, B. Isheen, C. Isaan, D. Nuyi. Inni ijoollee isaa barsiifachuu qaba hin ta'a. Isheen ijoollee isaa hin ta'u. C. Isaan ijoollee isaa hin ta'u. Nuyi ijoollee isaa hin ta'u. Kanaafuu inni kan jedhutu ta'a jechuudha deebii. Akkasitti bakka buusnee ilaallachuu dandeenya. Waliin deemamoo hin deemu jedhu. Gaaffii 30ffaa Caalaan obboleessaaf kitaaba bite. Hima kana keessatti aantimni kallattii kamii jedha. Aantimni kallattii kami? Aantimni kallattii as keessatti A. Bite kan jedhu, B. Caalaan,
caan kitaaba, baan obboleessaaf. Kanaafuu kitaaba kan jedhu aantima kallattiiti jechaadha. Aantima kallattiiti. Barsiisaan barattootaa fi abbaltii kenne. Hima kana keessatti aantimni alkallattii kamii jedha? Aantimni alkallattii kami? Barsiisaan barattootaaf abbaltii kenne kan jedhu kanatti kamii aantimni alkallattii? A. Abbaltii. B. Barsiisaa. C. Walitti qabee. D. Barattootaaf. Barattootaaf kan jedhu kanatu aantima kallattiitii jechuudha. Aantima jechuun object jedhamudha afaan Ingiliishiitiin. Aantimni kallattii fi alkallattii ni qaba. Kana barattaniittu kitaaba kutaa 6 keessa jira. Tole. Gaaffii 32ffaa. Himoota asiin gadii keessaa kan gocha yeroo ammaa raawwatamaa jiru agarsiisu kamii jedha? Gocha yeroo ammaa kan agarsiisu. Lataan kitaaba dubbisaa jira. Okay, inni agarsiisuu danda'a. Boontuun kaleessa deemte kun inni agarsiisu. Abdiin har'a ganama dhufe kun raawwatame wanta darbe agarsiisa. Kumashiin walaloo barreessite kunis raawwatame darbe agarsiisa. Kanaafuu aan deebii ta'a jechuudha. Lataan kitaaba dubbisaa jira. Gocha amma raawwatamaa jiru agarsiisa jechuudha kuni. Aatu deebiidha jechuudha kuni. Gara kutaa arfaffaatti haa darbinu. Kutaa arfaffaan ammoo gaaffilee 33 fi 34 akka gaafatamtti deebiseedha. 33. Sangaa abbaan gaafa cabse ormi bakka duwwaa yaanni mammaaksa kana guutuu taasisu kamii jedha? A. Miila cabsa. B. Ija jaamsa. C. Ni qalata. D. Lagatti gata. Kanaafuu sangaa abbaan gaafa cabse ormi ija jaamsa jedhama. Baatu deebitaa. Jirbiin wal gargaartee arba hiiti. Ergaan mammaaksa kanaa maali jedha? Jirbiin wal gargaartee arba hiiti. Mammaaksa jedhu kana keessa ergaan samaanii jedha. Aan jirbiin cimaa ta'uu agarsiisa jedha. B. Arbi guddaa ta'uu. C. Tokkummaan gaarii ta'uu. D. Jirbiin hariiroo qabaachuu. Kanaafuu tokkummaan gaarii ta'uu agarsiisa jechuudha. Gaaffii 35 haga 40 jiran. Gaaffii 34 haga 35 haga 40 jiran dubbisa kana irratti hundoofneetu hojjannaa jechuudha. Kun kutaa 5ffaadha. Dubbisadha. Mee dubbisa kana dubbisnu. Sirna gadaa keessatti handhuuraan kennaa maatii fi firoottan ijoolleef kennanidha. Handhuuraan kunis akaakuu fi yeroo itti kennamu qaba. Handhuuraan inni jalqabaa daa'imman reefu dhalatan gammachuun simachuuf jecha maatiin horii kennaaf. Horiin bifa kanaan kennamu argaa jedhamuun beekama. Kanas yeroo handhuurri daa'imaa inni irraa bu'u handhuuraa sana dugda horii hormaataa kan akka raada, hoolaa, re'ee fi kan kana fakkaatan irra kaa'uufi jedha. Guyyaa sana irraa eegalee horiin handhuuraan kenname sun akka daa'ima sanaa ta'a. Handhuuraan inni lammataa handhuuraa sirna moggaasa maqaa fi guduruu buufachuu daa'immanii irratti kennamudha. Innis dahoo jedhama. Handhuuraan daa'imaaf kennamus maqaa nama horii sana kenneetiin moggaafama. Fakkeenyaaf namni kennaa kenne yoo abbaa ta'e horiin kenname sun abboo jedhama jechuudha. Kaayyoon isaas daa'imman gaafa guddatan nama kennaa kana kenneef akka yaadatanii fi galateeffatan taasisuufidha. Handhuuraa inni biroon immoo kan maatii fi firoottan ijoollee guddataniif kennanidha. Innis maqacii fi dhahii jedhama. Maqaciin kennaa lafaa, horii fi qabeenya biroo maatiin ijoollee guddataniif dhuunfaatti kennudha.
Dhahiin immoo horii yeroo ijoolleen gaa'ila dhaabbatan maatii fi firoottan irraa kennamuufidha. Walumaa galatti Oromoon handhuuraa kennuudhaan ijoolleen isaa diinagdeen akka of danda'an taasisaa jedha. Dubbisni keenya kana dubbisa kana sirriitti hubachuun barbaachisaadha jechuudha. Gara gaaffii osoo hin deemin dura. Achiin booda gaaffii keessatti illee wanti nu dhibee yoo jiraate ol deebisnee gaaffii dubbisa keenya ilaalaa hojjetaa deemuu dandeenya jechuudha. Gaaffii 35ffaa haa hojjennume. Kennaa maatiin daa'ima reefu dhalateef kennu maal jedhama jedha. A. Dahoo. B. Argaa. C. Abboo. D. Maqacii. Daa'ima reefu dhalateef kennaan kennamu argaa jedhama jedha. Argaa jedhama jedha. Iddoo kana yoo deemtanii ilaaltan handhuuraa inni jalqabaa daa'imman reefu dhalatan gammachuu simachuu fi maatiin horii kennaaf. Horiin bifa kanaan kennamu argaa jedhama jedha. As keessaa fudhanne malee lafuma kaa'anii miti jechuudha kan guutuun. 36ffaa handhuuraan moggaasa maqaa fi guduruu buufachuu irratti kennamu kami jedha. Handhuuraan moggaasa maqaa fi guduruu buufachuu irratti kennamu immoo kamii jedha. Mee haa ilaallu sammuu deemne. Aan dhahii, baan maqacii, caan dahoo, daan argaa jedha. Kuni dahoo ta'a. Mee haa ilaallu deemne. Handhuuraan inni lammataa handhuuraa sirna moggaasa maqaa fi guduruu buufachuu daa'immanii irratti kennamudha. Innis dahoo jedhama jedha. Kanaafuu dahoo ta'a deebinsa. Filannoo 37ffaa filannoowwan asiin gadii keessaa yaada ijoo keeyyata lammaffaa kan ta'e kami? Keeyyata lammaffaa deemnee dubbisnee yaada ijoo isaa baafannaa jechuudha. Tole. Keeyyanni tokkoffaa asii haga asiiti. Keeyyanni lammaffaa asii haga asiiti jechuudha. Mee yaadni ijoo keeyyata kanaa maali? Handhuuraan inni lammataa handhuuraa sirna moggaasa maqaa fi guduruu buufachuu daa'immanii irratti kennamudha. Innis dahoo jedhama. Handhuuraan daa'imaaf kennamus maqaa nama horii sanaa kenneetiin moggaafama. Fakkeenyaaf namni kennaa kenne yoo abbaa ta'e horiin kenname sun abboo jedhama jechuudha. Kaayyoon isaas daa'imman gaafa guddatanii nama kennaa kana kenneef akka yaadatanii fi galateeffatan taasisuudha jedha. Adeemnee haa ilaallu. Aan maal jedhaa? Kennaa daa'immanii reefu dhalataniif kennamu jedha. Miti kaayyoon isaa. Kennaa moggaasa maqaa fi guduruu buufachuuf kennamu. Kennaa ijoollee gaa'elaa dhaabbataniif kennamu. Miti. Kennaa ijoollee guddataniif dhuunfaatti kennamu. Kanas miti. Kanaafuu kennaa moggaasa maqaa fi guduruu buufachuuf kennamu baata'a jechuudha deebiinsa. Baata'a. Soddomii torbaffaan kana 38ffaa kennaan horii daa'imaaf kennamu maaliif maqaa nama kennaa isaaniif kenneetiin moggaafama? A. Horii handhuuraa sana akka gurgurataniif. B. Nama isaaniif kenneef qarshii akka kennaniif. C. Kennicha nama isaaniif kenneef akka deebisaniif. D. Nama kennicha kenneef akka yaadatanii fi galateeffataniif deebinsa kanaa jechuudha. 39 Oromoon maaliif ijoollee isaaf handhuuraa kenna? A. Waan qabeenya qabaniif. B. Akka ittiin bashannananiif. C. Waan jibbaniif. D. Diinagdeen akka of danda'aniif. Diinagdeen akka of danda'aniif kennaa jedha as keessatti. Mata dureen dubbisa kanaa maal ta'uu danda'a? A. Handhuuraa. B. Maqacii. C. Argaa. D. Dhahee. Kanaafuu mata dureen isaa handhuuraa ta'uu danda'a. Handhuuraa ta'a mata dureen isaa. Egaa gaaffiin kutaa
2016 qophaa'e kan bara 2017 kana fakkaata. Kan bara 2018 immoo akkam akka ta'u egaa asirraa wanna hedduu argachuu dandeessu. Mata dureen isin dubbisuu qabdan agarsiisu baay'ee asirraa argachuu dandeessu jechuudha. Gaaffiin haala kanaatiin dhiyaata. Sunis kan itti aanus kanarraa baay'een fagaatu haalli itti dhiyaatu. Kanaaf carraa gaariin jedha. Hagaa mata duree birootiin wal arginutti nagaatti.